arkuuf teessa manguddichaati gartee tigeeffattellee manattiin dhaqaaf silaa akkumaan beeku wal beena waan tureef anni na fuudha sooriin na fuudhu ta'a asumaan dhaga'uuf dhagaye viidiyoo tikisan ilaali na fuudhu teessa micciyoo san fuutaa na fuudhu teessa micciyoo nan ija haadhee obboleessa kiyyaaf. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftootaa fi kabajamtootaa fi jaalatamtoota Ummu Aalim baga jiraattan isin jecha salaamtaan teenya to'onni irraa kaatee lagaaf gaara qaxxaamurtee isin dhaqqabdu isin jecha arragaa Ummu Aalim maaliin dhuftee yoo jettan maaliin dhufaa miti taan irraa butaan waatu mataan awwisa. Kanaaf gaa micciyoo gaddaafaadhaa san garatee ta gaddaafaa ta'a duraan santu ammallee mushkilaa biraanatti dhale mushkilaa isin dhaltee maal jettanii yoo na gaafattan egaa anilleen isii akkumaan deemee dhufetti manaa dhabnaan dawwalee karaa tokkoon beektu dhiiroo maalumaatu manaa baase jeetiin nama hedduu gaafadhee hin agarre giseen garuu laalu kunoo viidiyoo nama wajji waraabdee jirti akkasittiin aarasaniin ol ka'ee dhufee namni isin viidiyoo wajji waraabdee ammee tuubii fi sooriidha wajji waraabdee jirti. Namni micciyoo manana jalaa baase sooriidha. Micciyoo nan qaadimadhee obboleessa kiyyaaf mana keessa kaayee jiru obboleessa kiyyallee nachi kutee jaartiin isin dhaltee nata isin deebine. Kanaaf gaa kunoo manana jalaa baasee jira duraan wal jaalannaa edaa isiin duraan wajjin haasaa jirti. Duraan wal jaalannaa maaliidha maal jaa inni immoo bakka dalagaatiin fuudhee jaa bakka dalagaatii fuudhuun kun natti naaf fudhatama hin qabdu. Miciyyoon gisee dalagdee na bira galtii eeguma isiin galtee manaa baasee fi bakka dalagaa isii beekee dhaqee fuudhee fi kana ganaan addaan baafachuu ta'a. Isaan hundinuu isaan sadeenu egaa isaan hundinuu goda qotatanii haana jalaa seenanii kanin jechuu barbaadu asumaan dhaamsinni isaanii dhaamu. Waan qe'ee tiyyesse dhaabe sooriillee waan qe'ee tiyya dhaabee gartee micciyoo manaa isa baasise goda qotatee haaseenu asumaan dhagay soorii atilleen waan qe'ee tiyya dhuftee micciyoo manaa baafteef wal arku jiraanna akkanatti haftinseeyinsiif namni waan takka yoonii fi akkana jee waan sanirra jiraatee waliin mari'atee waliin kafutatan taatillee namni bira jiru dirqama natti dhufanii mana kiyya dhufanii abbaan mana kiyyaatis arafeen ni jira dalagaa jiraatus ni jira mari'atu qaba namaani waan takka nuti mari'anne akkanumatti ilmoo namaa tanamni gartee mana namaati ani fiifuu baasee ibbiraan jiru egaa biyyi guutuun na bira quba qabdi manana jalaa baasee waan manana jalaa baaseef gaa akkanatti yoo agartee isii fuudhee achi ba'u taate na fuudha taa'u na booda mana baaftee mi wal agarra arraa booda walii gatteenye. Kanaaf namni itti geessanilleen kan xiqqisha viidiyoo irra laaletti hedduullee ilaallee waa xiqqisha irratti deemee laaletti innilleen hayyamaa hin jiru garuu wal agarraa wal arkuu teenyaa yoo kana gartee achiin sii baatu taate wal arkinaa hanganaan dhaammaddaa. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya addaan babbannee turre anilleen hedduu waan viidiyoo isinii waraabee gadi dhiisuudhaaf haalli naa mijjooynee haala keessa turrees ni beektan natti fakkaata hundi keessanuu hordoftoonni kiyya waan ta'e. Kanaaf gaa nutis mashquula tokko keessa jirra. Mashquulli nuti keessa jirru gaa waa hedduudhaatu achiin kuttachi haala jiru duniyaadhaa kun hundinuu qormaata kana keessa gaa nama dabru rabbi nu haa godhu hunda keenyaa isinilleen anilleeni. Kanaaf gaa arra wanni na dhufee isa kana viidiyoo waraabuu jaaladhee osoo hin ta'in dirqama na godhee dirqama gartee micciyoo yoo fidee mana kanatti deebisu taate na jalaa bahee jira. Yoo fidee akka mana kanaa baasitti mana kanatti deebisu taate na jalaa bahee jira. Yoo micciyoo mana kanatti hin deebifne isaa dhumattee jirti. Ammoo namni inni bira geeffatelleen aameen tuubilleen dirqama akka inni itti geesse sanitti yoo achiinaaf egaa nutiin kun nama tokko nama biyyaati nama ilmaan abaluu fi abaluutti wal beeku. Kanaaf
namni tokko laalu tokkotu itti hima dirqama ati isarra beekuu yoo inni wallaalee isarra beekuu qabdaa siinjaa asumaan viidiyoo kiyya daawwadhu hanga dhumaatitti laali furmaata itti laaddu lakkii furmaata itti laaddu akkuma inni deemmatee fuudheen ittiin dhufisan ittiin itti fuudhaa yoo kajattu taate sangaa haalaas deemutu hundaa keenyaa'u arkuuf jiraannaa. Kanaaf ammoo waan siinjuu tokko illee qabu ammoo sooriin yoo fidee mijiyyoo mana kana deebise nagaa ba'ee jira. Yookaan hore maal akka ta'u arkuuf teessa waliin jirra magaalaa tana keessa kophee walitti hin kaayyannu miila wal jala yaa'u teenya. Hangasiin siidhaama soorii ati waan qe'eeti yoo dhuftee mijiyyoo waan feetetti haasoytee mijiyyoon ijoolleedha nama akkasitti waa beekee nama wajjii wanna juusanii miti. An mushkilaat irraa buutaan seenaa ooluun hin danda'u mijiyyoo mana kana deebisni deebifta deebisuu baannaan egaa walii gatteenya qofa anan ganaan dhaammadasiif walii gatteenya qofa amma kana keessatti mataan arafeedhaa yoo hagartee dhufee akka mijiyyoo mana kanaa baate kadha ga'u taate siikkeessaa qaba jaarka siikkeessaa qabaa ja naaf inni sababa gartee aaneedhaaf qaadhimee aaneedhaan siiftaati fuudhi jeenitti naaf inni nu wal fixaa jirra maaltumaas singee maaltumaas naqe abbaan barbaadanii fuudhaa mijiyyoo goda kaanii dhaabbachuu sii kannaayi haadhaaf abbaa qabdi mijiyyooni waan isiin hin feenetti dhiibuun maali jeeti na dhiibatu jira mana keessaa naaf inni nu wal finnee mana kana keessatti qiyaamatti waliin jirra. Anilleen yoo anin fuudhuu baate hayyeesii fuudhaa jeetiin gaa walii gallee naaf inni walitti dhaadachaa jirra. Duraanuu ni beektan akka inni isii ija kaayyatee deemaa jiru naaf fuudha jeeti deemaa jiru ni beektanii inni nu irraa quufa takkallee hin qabu. Waan ifiifuu quufa irraa hin qabneen anas garagalee obboleessa kiyyaa ni fuutaa eega jaartiin teessi jibbitee ni fuuta jeeni hayyee gaanaan jee innis naa hayyame. Achumaan innilleen haalli yeroodha isa mudatee gama gartee warra isaa deebi'uudhaan achi narraa hafee innis bahee nattas hin deebine anis khalaas dhaqeetuma laalee as deebi'e waan gama viidiyoo waraabuu keessa hin seenne ani isaa wajjiinilleedha. Kanaaf anammoo silaa akka xiyyaatitti mijiyyoo isumaafin achi kaayataa waan jira hanga guyyaa inni deebi'u jeeti. Anilleen haalli adda addaa nama mudatuudhaan waan takka biyya namaa keessa jirra ni beektan isinii haalli biyya namaa maal akka ta'e ni beektanii achiifaa mana jijjiirratu fa'aa jira mana jijjiirrachuu san keessatti furmaata viidiyoo itti waraabatu hin arganne mashquula hedduu keessaan ture. Kanaaf gama viidiyoodhaa asin deebi'ini alhamdulillah garuu fayyaa jahaniin wal arkuun keenyaa'u isinis baga fayyaa taatanii anis bagaan fayyaa ta'e alhamdulillah waa hunda keessaa ka'uun kiyyalleen alhamdulillah injifadheetiin jira. Akkasuma wanni dhufte hundinuu tagartee alhamdulillah shukriin tarabbiiti janii galata galfatanii waa hunda arkuun bareeda jiruun duniyaadhaa qormaataa qoramne taanis keessa dabarree ta dhuftus gaa rabbumaa beekaa inshaallah waan takka illee rabbi nutti fidiniin jaa isinittillee fidiniin jaa. Kanaaf gaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya gaa arra ummu aalim maal qabattee dhufte jettanii gaa yooniif yaaddan gaa kunoo kanuma akkuma isin haasee kana egaa haadha badiitii badirra jirtaa yoo jettan koomentii jalaan dhuftanii lakkii kun hin taane ati badirra jirtaa jechuu ni dandeessanii. Anammoo wanniniin egaa ammas bahee hanga kana dubbadheef waan sooriin dubbii mana kiyya seenee sooriin nalaaqeef wanni sooriin dhufee mana kiyya nalaaquuf takka illee hin jirtu. Anam ilma dhiiraati na cinaa jira yoo gartee kana tuffattus taate abbaan manaa kiyyaatis dhiira tuffiin hangana geesse garuu eessaa kan ka'e anan beeku ilmoo namaa wanni tun gartee feestaan harka qabatanii deeman hin taane ilmoo namaa guddoo mataa namaa nama jalaa fuudhuun nama tuffattu natti fakkaata. Kanaaf akkuma fuutee asii baateen sanitti yoo hagartee achiin baatee wajjin jireenya ha'uumtu taate gaariidha. Hawaan qomadhaatti siif beeka gaariidha walii gattiteenya jirra. Yoommoo
boruu fi guyyaa lama siin qabu boruu fi galgala boruutii fi galgala guyyaa iftaan keessatti mucayyoo tana fiddee mana kanaan ga'uu baatte anilleen hin beeku waan dhufaataa agaruu arkuuf jiraatta waan dhufaataa arkuuf jiraatta manguddoon ati itti geeffattes yoo gartee qabdee manatti naffiduu baatte wanta hutaa siin iddun beeyna malee isa nuti ilmaana baluutitti wal beeyna arkuuf teessa wali dhufu teenya walii gattiteenya jirra yoo kaan ammoo osoo nagaa fi fayyaa qabdu mana kanatti naddeebisu ilmoo namaa akkatti namarraa fudhanii jira akkatti immoo yoo waa jiraatan waan kana jira jee namni namaa ibsu osoo waanin anirra jiruun akkaanan aaneedhaa qaadhimee jiru beeytu manarraa baasuun kee sunis waan takka osoo gartee nuun hin mari'atin manarraa baasuun keetis itti dabalataan kanaaf waan qoma dhahattee akkasii manarraa baafte walit dhufnaa waan hin ji'ullee hin beekani ammaan taniin siidhaa monga kana fidde taanaan sa'aa 24 si qabaa sa'aa 24 keessatti fiddee mucayyoo mana kanatti deebisuu baannaan sa'aa 24 booda tarkaanfii walirra fudhannee jirra. Tarkaanfii maaliin akka walirra fudhannu wal agarra rakkoon qabu san walit dhufna. Hangasiin siidhaama atilleen akkaan beekutti akkaan dhagee jirutti akkaan quba qabutti maatii qabda haadha warraa qabda ilmaan qabda yookaan mana kee guutuurraa haa'u yookaan mucayyoo fiddeen hanga'u lamaan kana qofaan siidhaama. Amma arafeenis kanuma keessa yoo dhufee kana dhaga'u taate waan kana yoo dhaga'u taate siitu harka keessaa qabaa malee waan takka hin jiru. Amma sababa aaneedhaan qaadhimettuu naafi inni wal finnee dirgim wal goone siigalee ila geessaami ni agartaami viidiyoo tan hanga dhumaatti ilaaluu qabda. Naafi inni sababa sanittuu wal finne manarraa na baasuu malee wanni hafeef takka hin jirtu. Humnaanin jiraachuu jira humnaan baga jee bagaa maal sinaqee ni fuudhaami ni fuudha yoo inni fuudhu baate takkasumaan fuudha waan ja'amuun wal geenya naafeetis wal agarra naafeetis waan takka wannin siidhaam waan takka sa'aa 24 tana keessatti takkittiin taniin siidhaam sa'aa 24 keessan naan gahuu baannaan yaa manni keetis facee manni qiyyaas facee hoggosa immoo kophee walittiin kaayyannu miilaa wal jala yaana miilaa wal jala yaana bakki jirrus biyya namaa ta'uu qofa beeku namni walin gobu yaa buleeso walin sobus bulantaa namaarra dhufanii gattaaniiti waan jiru hunda addaan baafatanii yookaan harkatanii yookaan dhabanii yookaan dhabaan galanii yookaan harkataan galan kana hunda keessaa immoo akkanumatti duuduu gurraacha halkan gurraacha dhuftee manarraa mucayyoo namaa baasu mucayyoo namaa ammas namni itti gaafatamanis mataa kiyyaa namni na gaafatus ni jira. Kana hunda keessa rakkoon neeyte ana rakkoon neeyte mucayyoo manarraa baaftee eessa bakka jirtuun anfeetu goda awwaloodhaa hayyanga sangartee goda awwaloo san qotattee seentu yookaan mana hidhaa dachi jalaa hin geessitu bakki ati geessitu magaaluma tana keessaami na jalaan baatu na jalaa hin baatu yoo fiduu baatte na jalaan baatu tarkaanfii walirra fudhannaa. Ammoo lafa nagaa siidhaameetiin jira lafa nagaa fidiinaan ga'e san ta'uu baannaan wal agarraa akkasii hordoftootaaf kabajamtoota keenya har'a antanaan qabadee dhufee egaa yaada qabaannaan komentii jala naa kaa'uudha yaada keessan laaleen tarkaanfii fudhadhaanis akkasii gaa hanga inshallah nagaa taatus lola taatus gaa lameeniin waliin dachaanutti naafi sooriin waliin dachaanutti nagaa naa jiraadhaan isiniin jaa. Assalamu alaikum warahmatullahi